Harka fuuni akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee keenya har'aa irratti iccitii ajjeechaa abukaatoo seeraa Abdul Jabbaar Huseen dugda duuba jiruu fi kanneen ajjeefamuu nama sanii booda haala nama sanii duukaa bu'aatiin turan iyyafanna. Ajjeefamuun abukaatoo seeraa Abdul Jabbaar Huseen magaalaa Adaamaatti gaafa hagayya 11 bara 2021 halkan keessa ta'e hanga har'aatitti kana waan jedhu deebii hin arganne. Kanneen taatee san arganiitiin dhugaa baasuudhaaf yaalanis doorsifamanii lubbuu isaaniitiif jecha biyyaaf qe'ee maatii isaanii gataniitiin bahaniitiin jiru. Waan taatee gaafa sirna awwaalchaa abukaatoo seeraa Abdul Jabbaar Huseen irratti haasa'ame keessaa viidiyoo tokko laallee haa deebinu. Tuida duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame. Shakina. Dhaaba. Baay'ee nutti bu'e. Furriin tunillee nurraa bariiti. Kana ragaan kiyyammoo gurbaan malaa warri opereeshina godhallee ifa kuunoo asareeta jalaa opereeshina godhanii haga handuuratti liinxan. Suni qaama yaalaa doktortoota tuquba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Garuu haasawa tokko waan eegan argitanii ragaa qulqulluu qabatuu ammaltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessan biyya yoo jedhu wajjin qabna. Itoophiyaa baana wajjin qabna. Oromiyaallee wajjumaan qabna. Namni kunillee isinii jecha eeganaa waan kana mudate. Namni ajjeese rabbii ifa. Dhuunfaan ajjeese, gamtaan ajjeese, qaamni wayii ajjeese, kana bifa kanaan rukutama isaa nu warri janaaza isaa reeffa isaa duubarra dhiqee agarre. Sun achitti mana. Daneefittuwaan. Kanaaf wanni beeytanii wallaalle beekaa maraa walitti beekumsa rabbiitu jira. Abbaa aangoo maraa walitti mootummaa rabbiitu jira. Namni viidiyoo kana irratti yeroo sirna awwaalchaa abukaatoo seeraa Abdul Jabbaar Huseen taasifamutti haasa'utti argitan Ustaaz Guutamaa Kaliil jedhamu. Ustaaz Guutamaa Kaliil namoota reeffa abukaatoo Abdul Jabbaar Huseen dhiqanii fi haala isaa guutuu nama ilaalan keessaa nama tokko. Har'a isaan qabanneetiin dhiyaanneerra. Ustaaz Guutamaa baga lubbuun jiraattan bagaas geettanis. Baga isinis jiraattan Oromiyaa 11 akkasumas hawaasni Oromoo alaa keessanis jiran baga argeenne baga argeettan jechuu barbaada. Ustaaz Guutamaa akka gaafasiiti har'a guyyaa 15 deemaa rakkoo keessa galuu keessan dhageenne maatii keessanillee gattanii baqachuu keessan rakkachuu keessan dhageenne maaltu ta'e jalqabamee keessan irraa haa kaasnuti waan iccitii ajjeechaa saniititti haasa'u deebina haala isin keessa jirtan jalqaba nuu himame. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكما بكم أواسن أورومو رورو إني كيس جرو أواس أورومو تف ككيساتي فيس كالاتي فيس إفا جرادو فادبرا كيساتي سرنا دو فادبرا دان hawaasni kun ajjeefamaa akka ture baqachaa akka ture beekama. Kanaaf anas sarrama hawaasa keenya kalee mudatantuu anallee mudatee bakka kana jira jechuu baadhus yeroo ammaa kana keessa maatiif hawaasa kiyyaafis biyya kiyyaas akka gadhiise beekamaadha. Dhugaa dubbachuutu sirna amma jiru kanaan
deebamee biyya ba'uun kiyya hawaasni kiyya ka alaa keessaa hubachuu qaba jechuu barbaadetti. Haalamma dursa viidiyoo irratti argine irratti reeffallee dhiqeeraa bakka kana akkanatti rukutamee akkana jettanii waan himtantu ture. Achi booda maaltu isin mudate? Maaltu sababa isin ta'e? Wanni isin irra gahee ture maal biyya keessatti? Biyya keessatti wanni nurra gahee hordoffiin qaama tika mootummaa kanaatiin narratti geggeeffamaa akka ture beekamaadha. Balleessas kiyyasuu ka jiraatu taate waanuma arge dubbachuu fi raguu kiyyatu hawaasa kiyyatti illee annaawunsi yookaan beeksisuu kiyyatu qaama sirna amma biyya bulchaatiin hin jiruun jijjiirama ilmaan Oromoo kumaatamaan itti qaamaa hir'atanii itti wareegamanii itti biyyaa bayanii itti biyyoo ta'anii tokko namaa nu gargaaru malee jijjiiramni sababa hawaasa keenyatti dhufe deebi'ee nurratti jijjiiramee micciirama nurratti ta'ee hawaasni keenya rakkoo waan dur caalaa keessa seenuu hidhamuu ajjeefamuu namni isaa ajjeefameef isaa hidhameef isaa dhugaan dhaabbateef sagalee ta'uu dhabamee akkaataa du'aan keenya ufuma deebi'anii ajjeesanii maaliif namni kun akka kanaan waan isarratti argineetiin hin jenne dubbanne jechaaf iccitiin kun maa bahe jechuuf qaamni dhimmi ilaalu hordoffii narratti godhaa ture. Sanillee rabbiin jalaana baasee har'a akka isin argitan kanatti akka isin dhageettan kanatti akka hawaasni keenya alaa keessan quba qabu kanatti beeku kanatti rakkoo kanaaf saaxilamneetiin hin jenne. Egaa Abdul Jabbaariin namni qaamaan beeku rabbi isaa haa araaramu nama nageellichaa nama waa'ee haqaa dubbatu nama namaa waliin bu'uu miti. Wanni sun isa mudatee gabbahee akka baheen hafee nama guutuu rifate namni isan beekne illee hirrifate. Maali wanni Abdul Jabbaar irratti ta'e suni? Wanti haga ammaa namaafillee hin galin namni illee hin beekin kun wanni isin argitan maal mee wanni isin dhageettan wanni isin haga naannoo san jirtan taajjabdan? Dursaa Abdul Jabbaar maali waan jedhu Abdul Jabbaar nama dhuunfatii miti akka maqatti nama dhuunfatii akka hojiitti akka gocha isaatitti Abdul Jabbaar arraba Oromooti, ija Oromooti, gurra Oromooti, harkaa miira Oromoon qabdu keessaa nam tokko. Abdul Jabbaar ani maal ta'uu isaa beekaa akka nama dhuunfatti akka Oromoo tokkotti abukaattoo seeraa falmaa mirga dhala namaa ta'uu isaati beeka. Personaalii qaaman walitti illee dhiyaannee akka moolii bulii walii wallaallullee yeroo ammaa kana keessatti wanni addunyaallee hin beektu biyyi sunillee hin beeku hawaasni keenyallee hin beeku dhiittan mirga dhala namaa yeroo ammaa biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti sirna amma jiru kanaan hawaasa Oromooti irratti roorroon geggeeffamaatiin jiru addunyaallee raga biyyi sunis raga
hawaasni Oromoo illee raga qaamni biyya san bulchu ka dhiittaa mirga namaa geggeessaa jiruuf qaamni dhiitamaatiin hin jiru illee raga. Kanaaf Abdul Jabbaar namtoonni keenya siyaasaa yakka tokko malee mana hidhatti darbamuun isaanii ifa gala. Waan addunyaan beeku, waan biyyi sun beektu, waan hawaasni beeku. Ka haalilleen haalu dhugaa rabbiilleen beeku, dhugaa warri lafallee beeku. Jarri sun yakka tokko malee obboleessa keenya Ayyuu fi beekaa keenya Jawaar irraa jalqabee Taansee Obbo Baqqalaa Garbaas, Hamzaa Booranaas miseensonni wajjin hidhaman ka hawaasa kanaaf miidhaman hundi isaanuu sababa Oromummaa isaaniitiin ta'uu ilaalcha siyaasaa qixa sirriitiin isaan qabatanii deemaniin ta'uu ifa galaan. Namoota hidhaa jiran san Jawaar irraa jalqabee ani hin jiran isaaniin hin jedhu. Akka rabbiitiif jiran malee akka sirna saniitiif akka raawwii isaan irratti raawwatameef hin jiran hin jedhu. Tokko abukaattoo jarri sun sagalee hawaasati, gurra hawaasati. Jireenya dhuunfaa isaanii akka fedhan nyaatu, dhuguu, jiraatu, bashannanu, carraa bal'allee qaban, baay'ellee qaban. Carraa kana maraa dhiisanii akkuma sila jecha keessatti jedhamu namni akka namaa jiraatu baay'ee qabna. Nama namaa gadis jiraatu ni qabna. Nama namaaf jiraatu dhabne, nama biyyaaf jiraatu dhabne, nama lammiif jiraatu dhabne. Jarri sun jara lammiif jiraatan, biyyaaf jiraatan, dhugaaf jiraatan, haqaaf jiraatan. Namni haqaa jiraatu, nama dharaa jiraatu wajjii walitti hin deemu. Olii fi gadi, halkanii fi guyyaa, citaa fi ibidda, bishaanii fi ibidda. Kanaaf Abdul Jabbaar jarri sun sagalee ummataatiin eega mana hidhatti miidhaadhaan darbamanii booda jara kanaaf sagalee ta'ee ifaajaa ture, dadhabaa ture, dhaaraa ture. Kanaaf hawaasa biyya siitiif galata qaba. Saba Oromootiif galata qaba. Haqaafis galata qaba. Biyya saniifis galata qaba. Seeratu biyya san keessatti du'e. Seeratu biyya san keessatti mana hidhatti darbame. Seerri maaliif du'a? Seerri maaliif hidhama? Jechuudhaan abukaattoo seeraa ta'ee ulaagaa guuttatee nama falmaa ture. Kanaaf Abdul Jabbaar duuba qabsaa'aa hawaasa kanaa ta'u wajji nama dhugaa dhaabate ta'u wajji akkuma nama kaamirrayyuu nama dhugaaf dhaabate kamirraa ga'utu isallee gahe. Oma hajaaluu mudatetu isallee mudate. Kanaaf gara haasawa kiyyaa yoo as deebi'e Abdul Jabbaar wajji waan Oromoo wajji qabu isa wajji qabna. Ulleen inni du'ee dhageennee jennaan galgala naannoo sa'aatii 2tti moo naannoo sa'aatii illee laaluu baadhu sa'a 2 ka'ee gidduu sa'aatii 4tti du'a isaa dhaga'ee akkuma nam tokkotti eega du'a isaa dhaga'ee hospitaalatti yookaan deemaa jiru osoo hospitaalaan gahin bakkuma bakkuma itti du'e jedhamee dubbatame san gara biraatiitti ajjeefamee achitti darbamee natti fakkaata. Dhaga'ee
akkasuma yerolleen halkanii bulee ganama reeffi isaa akka Finfinnee deemee hospitaala dhaqee deebi'aa jiraa dhageenyee jennaan simannaadhaaf gara iddoo jireenya isaa itti naannoo mana barumsaa Deestar jedhamu Adaamaa keessatti achi dhayne nu salaata magribaa zuhurii salaannee sa'a 7 akka biyya sanitti salaannee gara mana isaa gad dhufne. Egaa gara mana isaa gad dhufnee jenne keessummaan baay'ee dhufee namni baay'eetu hirmaatee akka hawaasa Oromootti ta'ee hawaasni biroollee ka ollummaa wajjin jirru baay'eetu jiranii. Hirmaatanii namni duuba burjaaja'ee homa jennuu dhabne. Wanni xiqqoo ajjecha Abdul Jabbaar kana keessaa nama gube akkuma itti ajjeefamee ifa beekamuu dhabuudha. Fakkeenyaaf Haacaaluun gaafa ajjeefamu rasaasa mul'ate bakka rasaasaan dhahantu mul'ate. Maali wanni akkitti Abdul Jabbaar ajjeefame wanni qaama isaarraa arganii himuu dandayan isin warri janaaza dhiixan maal agartan maal hubattan? Abdul Jabbaar nama xumura itti aane keessa isa tokkoon. Kuma sila gaafsan achirratti dubbadhe jiraa isaa nama baay'ee argee du'aa isaa isa dhumaa ka dhiqiinsaa haatilleen abballeen obboleessaa obboleettiin haati manaa itti aanuu hin dandeenye. Abaatis jarri gadda keessa jira waan taateef tokkoo nama itti dhiyaatee saanduqa isaa irraa banee saanduqa keessatti sharaa gurraachaan maramee irraa raree madaa isaa nama arge keessaa nam tokkoon. Duuba dhiquudhaaf as fuune siree irratti dhiqanirra kenne qaamni isaa afaan kanarratti jirbii guddaa adii kanatu itti ukkaanfamee jira. Duuba isaatittillee mataa dugda duuba isaa qonyee isaatittis ka ukkaanfame waan kana akka sirna dhiqiinsaa nama islaamaa tokkotti anis nama sirna dhiqiinsaa hanga tokko beeku ta'u wajji ulaagaa ittiin dhiqantu jira. Dura istinjaa baafnee wudu'a qaama isaa ka duraan namni yoo jiru ufiin godhatuu danda'u ka amma eega dabre namni namaa boonee fi dhiqannaa salaataa isaa jechaadha. Yoggaa amma fuula isatti tarkaanfannu yoggaa jirbii kana afaan isaatirraa kaafnu dheeyni akka galaanatti keessaa madde. Duuba isaatillee nogga irraa kaafnu akkana ta'e dhiqiinsa jalqabne. Dhiqiinsa kana keessatti dhiigni yaa'ee cituu dhabuudhaan yoo ammumanu afaan isaa keessaa qaqqabnee akkanatti bishaan itti ganna'ee jennu ammallee itti deebi'ee guuta. Duuba isaatillee akkasumatti yaa'a. Waan taanu dhabnee akkasumatti osoo inni imajjigu akira gara naannoo sa'a 7 fi walakkatti dhiqiinsa jalqabnee aga naannoo sa'a 9tti ka ta'u dirqimaan osoo dhiigni hin citin akkasumatti faashaa kana deebifnee afaan isatti illee hiinee
duyda duuba isaatittillee deebifnee cuqqaalle dadhabneet dhumarratti feestaalii gurraacha itti goone ka duubaa kana fa'a. Yeroo sanitti qaama tikaattu nu bira ture nammiin dhiqan keessa natti fakkaata namni tokko namni kaagadda nammiin garii ufirraa yaafneet akka viidiyoon hin waraabamne qaamni tikaa wayii ka haala secured ta'een nu eegu wayiitu ture natti fakkaata. Mooggana chilaalee consider godhu obboleessi keenya tokko nama tokko gaafii itti baay'isee Abdul Jabbaar wal beekaa bayyati jennaan wal beekaa maali wal beeyta eessatti wal beeyta ijoollee beeka qaba jennee gaafii itti baay'ifnaan bayi namni sun duuba qaamni nu hordofu jiraatu beeyni. Kanarraa duuba Abdul Jabbaar tokko kanaan beeyne lammata waraanama duuba mataa isaa as qonyee gara bitaatii fi gara mirgaatillee ka waraaname. Waraanamni kun keessaa jiga jettammoo gara biraati. Bakka dhiigni keessaa jigu garri biraa isa hospitaala Finfinneetti ilaalchifna jedhanii deemaniin handhuurarraa jalqabee haga areeda jalatti inni kabiinxame deebi'ee todhame dhiigaa miti kallattii saniin biinxama haga nagahu kana tarsa'iinsa areeda jalarraa jalqabee haga dakatti handhuuratti dhufu kana wanni tokko achiin bishaanuun jigu nagahuma bishaan filli wayii jiini wayii irra jiru dhiigni akkasitti nu dhiinee dadhabne sun dhiiga afaan isaatti fi duuba isaatiin jige. Kana rabbillee raga nutis warri dhiige raga nammiin dhiiga sansaabaa keessaa fuudhanii mana sanii baasanii gannaqanillee raga waan waga olseensifne waraanni duubaa waraaname jettan kun maal bira dhayame dhahiisa akkamii fakkaata? Isaa gara bitaa kanaan gurra gara bitaatii fi gurra mirgaatiin waraaname. Amma waan kana namni marri ajaa'ibee ka wajjin jirru duuba namni shookdi ta'e namni gariin dhiiga faa dadhabanii nurraa achi warri gadi yaa'anillee hin jiran. Nugaa eegachiseennee waan goonu hin qabnu dirqama kenna. Ayitiin inni nurraa qabullee keessaa tokko isa geegessuudha, isa dhiquudha, isa awwaaluudha. Itti aannee wanti harkatti godhanneeti ka isa dhiine. Akka nama eeganaa hoggaa doktorri tokko opereeshina qaama tokko godhu guuttatutti ulaagaa sammara guuttanneeti ka itti seennetti isa dhiine. Eeganaa waan goonu dhabnee dhiini nu injifatee jennaan beestaa lammarre osoo beestaa lammaruu baanne dhiini kun ammallee hin cophaa cobuu miti iyyaa'a abujaddii adii isaan marameetiin hin jedhe uffata awwaalaa kanallee balleessetti namni immoo alaanu eegaa jiran ka awwaala isaatiif fagorraa dhufaniitiin hin jedhan yeroon bakka isaanitti deebin dirqama. Saniif yoo dhiiga kana arganiitiin hin jedhan uffata adii kanarraa dhiigni hagam akka mul'atu beekamaadha. Rakkoo biraayyuu nutti fidinnaa jenneet bifa saniin peestaaliidhaan marre. Eega sangoone booda gadiin baanee garra masidatti hin qajeelle. Yeroo san waraabulleen nutti hin mijoofne akka nama siin jedhu kanatu jira. Irratti salaannee mihiraaba seensifnee iddoo itti salaatan keessa golloon jirti. Borootan achi seensifnee itti cufnee akka namni hin shakkine viidiyoo san waraabne. Uffanni yeroo san uffadhe keessaa tokko kamam ofirraa qabu kana. Yoo ka ilaalamu taate
harki kiyyaa kun in mul'ata uffata kana hawaasaaf waan sadi fagoodhuuf jecha akkas goone akka hawaasni hin burjaajuuf akka wanni kun raawwii hojii ilma namaa ta'e beekan akka ta'e itti qophaawamee akka ta'e akka inni bifa kanaan du'u itti yaadameet itti qophaayameet dubbilleen akka dharan taane viidiyoo hanga isin argitaniisan suuraa hanga isin argitaniisan akkasumatti eega mihiraaba seensifnee nama mara eega ofirraa dhoorgine namni eegana argitanii itti hafe tokko ana namni waan san bifa saniin waraabellee keessa tokko anumaan akka hawaasni kennan burjaajuufneef dhugaa fi dhugarratti haa dhaabatanii akka hin shakkine ololli gamaa gamanaa ka dhiiga Abdul Jabbaar ukkaamsuudhaaf godhamu dhara ta'uu hawaasni haa beekuu jecha akka rabbillee nun gaafan akka seenallee nun gaafan akka hawaasni illee nun burjaajuufne jecha bifa kanaan goone. Madaala manaa kaastan as keessatti tokko ka warri dooktaraa hospitaalatti baqaysuun oolu jettan ka gara fuulduraa kanaa tokko ammoo madaa rukuttaa ta'uun oolu jettan ka gara duubaa gara qonya yookaan qolomotaa kana. Mee madaan suni hagam gaya? Dhayaan suni dhayaa maalii fakkaata? Madaa hagam gayu bakka? Waraansa duuba wanni kuni wanni agarree akkuma sila argitanitti san caalaa waraabna turree iyyuu barnuti. Dhiigatu waraabuun nu dhoorge malee namni dhugaa barbaadu tokko sanumarra dhaabbate nu nama kanallee hin jenne eega rabbiitti abbaan uf beeka. Nuti corroqa dhiigatirraa gara itti waraabnu wallaalle yeroo magattima viidiyoo fuune sanuun ka duraa qaama eeganaa hordofutu ture. Anama akka hubachiisaatiin hin jiru akka yeroo sanirraa hubannetti illee kanaaf dhiigatu waraabbii nu dhoorge malee tokko tokko madaa isaa waraabuu ni dandeenya ture. Madaan achirratti argame as jihaa gara mirgaa kanaan duuba gurra isaa jihaa gara bitaatilleen duuba gurra isaa akkasumas eegana argitanii gidduu kanaanii ka waraaname meeshaa qara qabuun keessatti achi waraaname. Namni tokko tokko akka yaadatti dhiigni sun dhiibbaa dhiigaa waan ta'eef irraa jiisuu jecha wanni jedhamullee hin dhagayama. Osoo hospitaala hin seenin Abdul Jabbaar ka dabre kun ifa gala. Warri dhaqanilleen ka dura itti dhaqanis Abdul Jabbaar dura du'uu isaanii arganii jiran. Warri hospitaala Rift Valley illee osoo nu biran gahin du'ee jedhanii ibsanii jiran. Beekamaadha kun duratti ajjeefame. Yoo amma dhiibbaa dhiigatti jecha dhiiga irraa hambisuuf as muraniin sun qaama dhimmi ilaaluu qabdi. Muraan agas ga'eetiin hin jedhe ka keessatti waraanamee ajjeefame. Ani naan galuwan. Kanaaf maarree doktorri maal godhuuf asillee muree duuba kanallee mura. Viidiyoon sun dhara. Nuti ni kijibna. Hawaasa keenyatti kijibna. Kanaaf bifa saniin Abdul Jabbaar ka dabreetiin hin jedhe. Eegana ragaa isaa ukkaamsuudhaaf yaaliin san booda taasifamu. Dhiibbaa dhiigati dhiibbama dhiiga sirna jiruuti malee. Dhibee sukkaaraa sirna jiruuti malee. Dhibee sukkaaraa qabatama. Dhiibbaa dhiigaa qabatama. Wahiiti miti. Maal godhaa bakka san illee fidaa. Bakki sun bakka galgalaa miti guyyaa deemuun hin anjine bara. Guyyaa karaa san hin deemamu. Kanaaf haala waliigalaa biyya san keessaa yoo laalle ilmi namaa bakkittuu ajjeefamuun waanuma gurraallee salphataa dhufe ta'e
ajjechaa keessaahu namoota bebbeekamoo namoota ijoo qaroo biyyaa irratti taasifamullee waanuma baratamaa ta'uutu dhufe akkitti Haacaaluu dhabneen beekamaa Dambidollootti dargaggeessa Amaanu'eel Wandimuu jedhamu koottaa gabbayaa laalaa jedhanii ummata fuulduratti addabaabayitti ajjeesanii haadha abbaa boo'icha dhoogganii hidhanii maali wanni akkasii kuni maalirraa qorqalbii akkamiitu qorqalbii bulchiinsa akkamiitu waan akkasiitii deema maal isinif fakkaata kaayyoon isaa wanti akkasitti nama fixamuuf rakkoon biyya san keessaa kumaa kitila waan lakkaawamee dhumuu miti ajjechaan biyya saniif osoo furmaata akka ta'u taate sirnoonni dabran isaaniif furmaata ta'aa ture tokkoofuu furmaata hin taane hin ta'ulle bifa kanaan ija hawaasaa dha'uun ija fageessitee laamtu hawaasa keessaa dha'uun hawaasa san doomsu sirni gabroonfataa akkaataa itti lafa qabatu keessaa yookaan sirna gita bittaa isaa ittiin dheereffatu keessa umrii isaa ittiin dheereffatu keessa beeytota hawaasa irratti fookasti godha warroota ija hawaasaa ta'an sagalee hawaasaa ta'an irratti xiyyeeffata kana wanni godhaniif tokko ebaruuk akkanatti hawaasaa dhaabateetiin hin jedhe hin du'e hin hidhame akkana ta'e jedhe itti deebi'ee namni duuban bakka akka waliin buune akka namni hawaasa kana hin hooggana jedhee yaadu tokko bakka san hin buuneef raawwii raawwatamu kanaan durallee godhamaa ture ammas homa gadhamaatiin hin jiru kanaan immoo dhugaa dabsuun qabsoo hawaasaa ukkaamsuun dhugaa ukkaamsuun tarii seenaa of balleessuu yoo taate biyya balleessuu yoo taate xiiqii keessa hawaasa galchee hawaasni kun akka dhugaa hawaasni kun afamaan kamuu dhugaa ofii barbaaduuf akka ofii barbaaduuf nama kakaasuu yoo taateen ala bu'aa biraan qabu keessattuu jaarraa amma jiru kana keessatti yeroo addunyaan tokko taatee globalize taate kana keessatti waan akkasii yaaduun sirna kaleetiin hawaasa har'aa kana hawaasnis kakaleetii miti yeroolleen takaleetii miti hawaasa har'aa yeroo har'aatiin ilaalcha har'aatiin hawaasa hoogganta kanaaf hin danda'amu seenaa of xureessuu egeree biyya tanallee ammaa biyya tanaa fi hawaasa kanallee yoo taate malee bu'aan keessa argamu jiru gama kaaniin hawaasni kun akka abdii kutee akka farda gaarii kanatti garuma qajeelchan qajeeluuf jallisii ufii jallifatanirra hawaasa jallisuuf karoora godhamu kuni kaleessi milkoofne arras milkaa'aan jiru boruufis milkaa'u kanaaf bifa kanaan hawaasni immoo akka hawaasatti rakkoo ufii beekaa ufii jala deemuun dhagayuun hoogganamuun dhugaaf dhaabbatuun roorroo ofirraa ittisuun gita bittaa isaa ofirraa kaasuun dirqama dhala amma jiruu lammii miidhamee hawaasa keenyarraa jalqabee kamuutu. Yaadattanii waggaa 5-6 dura waggaa 10 dabree namni quuqqaa qabu gabbaheellee mormata hiriira mormiitiin illee dhageessifata. Amma wanti suni akkaan hammaattee namni 2-3 ta'eetu kararra gabbaha taanaan snaayiparii rukutanii lafaan dhayanii namni da'uma keessattuu gunguma taanaaniin qabanii ajjeesanii qabanii hidhanii haalli akkaan hammaattu keessaahuu qabsoo karaa nagayaa magaalaa keessatti taasifamu yaada ofii ibsachuu taasifamu
akkaan ukkaanfama biyya san keessatti. Maali falli roorroo tana ittiin falmatan karami karaan maal gorsitan isin namaaf maal dhaamtan? Namni ulee harcummee nabiyana Muusaa dide kamammaa ka kitaabati. Namni ulee nabiyana harcummee nabiyana Muusaa dide jirma yookaa bordoo Fir'aawun abbaadhataa jedhan. Silaa sirna qawween dhufetu qawwee maleen bu'uu jedha. Anka sirna amma jiru kana guddisee waan akka addunyaallee garaa nyaate. Biyya tanas hawaasa kanas anas akka dhuunfatti. Wanni garaa na nyaate waan kana. Sirni amma dabre katiibi leffisuun qawwee malee bu'eet sirni amma jiru kun ka qawwee malee dhufe kun immoo qawwee maleen bu'uu qabaa ganna dhiisaa jedhaa jira. Biyya lolatti seentere argaa jirra. Quba qabna. Waan keessa turre waan beeynu. Hagaa dubartii waraanaa leenjisan maanguddoon osoo nafin wanni argaatiin hin jirru kuni waanuma jiru. Dargillee hogga dhageennu nu sirna sanillee hin dhaqqabne. Haga namni tokkoo fi rasaasni tokko malee hafnetti illolaa jedhaa ture. Aguma lolle lolet yeroon isaa geennan dabre. Kunnilleen immoo ima dabre. Warri sirna kanaaf harka dhayaatiin hin jiran dhiiga dhangala'aatiin hin jiru. Rakkoo biyya san keessatti deematiin hin jiru. Itti gaafatama rabbii, itti gaafatama seenaa, itti gaafatama seeraa jalallee hin bayan. Itti gaafatama rabbii jalallee hin bayan yoo akki warri rabbi beeku achi keessa ka jiraatu taate. Itti gaafatama waaqaa jalaan bayan. Itti gaafatama seenaa jalallee hin bayan. Itti gaafatama seeraa jalallee hin bayan. Siyaasan biyyi sun kuftee, diinagdeedhaan kuftee, dippiloomaasiidhaan kuftee, hawaasummalleen kufaa jirti. Lola qofaa miti. Rakkoon lola faana qabaa deemu nageenyi murteessaa. Battala nageenyi hin jirretti wanni marri hin jiru akka reefu jedhe san dhaabbatanii waan kana ibidda gamaa gamanaa shiduu fi dhiisanii ibidda boba'aatiin hin jiru kana qoraan itti guuruu dhiisanii benziilaa gaaza itti raphuu dhiisanii akka ibiddi kun dhaamu muka jalaa harkisuu barbaachisa. Qoraan jalaa harkisuu barbaachisa. Gaaza itti firfirsaatiin hin jiran kana kabajataa, ka miidiyaa, ka propagaandaa, ka kijibaa kana irraa dhaabatuu danda'uu qaban. Hawaasni illeen gaye jedhe waan kana dhaabsisuu danda'uu qaba. Waan akkasii irratti hawaasni mirga akkamii qabaata jettanii yaaddan? Akkuma argaatiin hin jirru ka gabaa dhaqu gabaa isaarraa hambisanii, ka qonna dhaqu qonna isaarraa hambisanii, dubartii gurguddoon hin hafne, manguddoon hin hafne, ijoolleen daa'imni hin hafne, jilbeeffadhuu qawwee qabadhuu, gajjadii akkas godhii jedhanii waraana leenjisuu jiran. Maali wanni hawaasni gochuudha malu as keessatti? Mammaa gatti waraabessi akka jedhe jedhanii kaalkan deemu baay'ee ka maqaan badu anaa jedhe jedha. Yoo bineensi biroo nyaate illee waraabessu jedhaniin. Rakkoon marri hawaasaa bira jira. Ana bira jira. Qaama hawaasati. Si bira jira. Qaama hawaasati. Rakkoo kana ufirraa itti himuu barbaachisa. Uf kennuu barbaachisa. Sirree miti dhaabadhaa. Dura maandeetiin qaama biyya bulchu kanarra jira. Caasaa isaatirra jira. Caasaan kun mootummaan kun mootummaa malaayikaa, mootummaa jinni yookaan mootummaa
uumaa biroon taane lammii biroo hin taane lammii biyya saniiti hawaasa san keessaa bayan ilman hawaasa saniiti du'aa jiruu wajji qabna biyya san bulchaa jiran kanaaf wanni kun gaarii miti dhaabadhaa warri dhaabadhaa jedhe hedduu ajjeefame hedduu hidhame fakkeenyaaf amma isin wama jirtu wama ijaan argitan dubbattan du'a kabajaa qabdure baqattanii sirriitti natti hin dhagamne of course waati kana dhageettu taate yaa wanni an jedhe fakkeenyaaf humni hawaasni qabu maali hawaasni warri dhaabadhaa jedhe warri akkasii miti jedhe warri sirrii miti jedhe kunin ajjeefame kunin hidhame isin dhugaa argitaniif da'oo teessan taa'uu dadhabdanii ilmaaniif maatii keessan gattanii godaantanii yeroo mirgii dubbachuu namni yaada ofii ibsachuu hin danda'amne kana keessatti gahee akkamii shoora akkamii taphachuu qaba hawaasni jettan. Amma hawaasa biroo osoo hin geenne qaama biyya bulchaa jiru kanatti dubbataatiin hin jira. Caasaa isaaniitiifin akka nama obboleessa tokkotti isaaniif akka nama lammii tokkotti isaaniif waa dabarsaa jiraata. Isaanummaan warri ergataatiin hin jirullee dhaabatee uf laaluu. Warri ergamaatiin hin jirullee dhaabatee uf laaluu. Namni bar waan garaa nama nyaatu. Namni cal'isee sareen sirriitti barsiifamte bakka argitee fi akka argiten ergamtu hin dhaabattee uf laalti. Yeroo ammaa kana keessatti namni duuba haala san hanqate caasan deemee nama ajjeesaa jiru. Caasan nama hidhaatiin hin jiru. Sirrii miti. Nama hedduu mootummaan dabre ergate. Mootummaan qaamni kun in dabre du'aan dabre kun jiruun biyya gadhiisee bahe. Qaamni inni ergatee hawaasa miidhaa ture garuu biyyuma keessatti hafe. Rakkoon isaanuma mudate. Sirni dhufe isaanuma irratti tarkaanfii fudhate. Waan ijaan agarre. Kanarrallee muuxannoo fudhachuu danda'uu qaban. Mootummaa rabbii malee mootummaan abattaatiin jirtu. Kanaaf akkuma amma mansalaalee qabatanii koranitti yoo suuta mansalaaliidhaan kortoodhaan gadi bu'an waa tole. Amma mootummaan kun kortoodhaan suuta ol koree aangoo qabate. Amma kortoo san uf jalaa kuteetiin jira gaara lafa dha'uu malee homuu isa. Sirni jara kanaaf ergamaatiin hin jiru dhaabatee uf laaluu danda'u qaba. Warri ergatulleen warri ergamus. Kun caasaa sirna jiru kanaaf caasaa isaatiif baana. Kalammata hawaasaa. Hawaasni maal godhuu qaba? Wal dhaga'uu qaba. Wal hubachuu qaba. Afoosha qaban hawaasni. Waldaa gara qaba. Waldaa amantii haa ta'uu. Waldaa garaatu jira. Namni kun marri akka jiru kanaan wannoo mataa isii qoqqoodaa mataa isii dandeetti qabdi biyyattiin. Akka amantittis jira. Akka sabattis jira. Akka hawaasattis jira. Akka afooshattis jira. Namni kun dhaabadhaa jechuu danda'uu qaba. Akka dhuunfattillee firri nama miidhaatiin hin jiru kun fira wahii qaba hawaasa keessa. Magaalaa baadiyyaa keessa. Gosa keessa. Biyya keessa. Maatii keessaa nama qaba. Abboo dhaabadhu. Sirrii miti dhaabadhu. Jedhuu ni danda'uu qaban. Dhaabuu danda'uu qaban. Duuti Abdul Jabbaar qofti biyya san diiguuf gaya. Gama rabbitti. As deebinee gama qabatama lafa jirutti yoo laalle sirni kun ifa gaafa kana yeroo kanarraa maqerraa jalqabee akkasumatti bakka loon hin oolin kosii soyxaa akka jedhan san
loon bobbaa biroo barbaanni dhoqqee loonii gara birooti. Furmaata isaan qawween finna jedhaa deemaa jira. Furmaanni immoo qawweedhaan hin dhufu. Araaran dhufa. Wal ta'uun dhufa. Aadaan biyyi sun qabdu keessaa akkasumas hawaasni keenya qabu keessaa tokko aadaa jaarsummaati. Aadaa mari'iiti. Waliin mari'atanitti akkasitti furmaata jiru waliin barbaadutu mala. Biyya bulchuun maatii ofii bulchuun hin ulfaataa bar. Jaarsaaf jaartin nama kee beeki amala wajjii jedhan. Amala abbaa manaa isii beeytet innis amala haadha manaa isaa beeket amala ijoollee isaanii beekanii yoo ijoollee qabaatan bifa saniin mari'ii fi wal dhaga'uu fi waan danda'an irratti walii galan irratti walii galuu fi waan wal dhaban irratti immoo wal danda'uun maatii wajji deema. Biyyaa kana geettu tanaa miti. Biyyaa kana bal'attu kanaa miti. Hawaasa kana baay'atu kanaa miti. Lakki eega andu marginii harre'e ana isinii beeka karaa kana deemtu malee ana rabbu kabe ummata kana uumetiin biyya tana uume mirga hawaasa kanaa kenneet wa amruhum shura bainahum jedhe haasa qur'aanaa tokko keessatti zamana nabi Muhammad jiran ergaan akka deebinee yoo laalle akka waan islaamatti fakkeenya fanis akka abbaa amantii tokkotti nabiyyi rabbii ta'u wajji hooggansi isaanii kallattii rabbi irraa itti gadi dabru wajji hawaasa mari'achiisii jedhe marii hawaasatti gadi dhiise. Mariin hawaasaa murteessaa. Kanaaf hawaasni ijoolleen hawaasa ufiin beekuu yoo wallaal yoo dhabde yookaan yoo sodaatte yookaan faayidaaf yoo jala deemte omala moonni sirna kana jala nama uufatin hin jiru. Tokko waan isaanirraa funaanatan jabaattu duniyaan homa nyaatanii fi homa dhuganii komishinuma isaanirraa argatantu isaan jala uufa. Lammata yookaan dirqiidhaan sodaatee namni waan ta'u dhabee jala deema. Kana bara bira dabree hin dabarti sirna kana taa'aa jedhuuni yoo taa'aa jedhuuni dadhabe uf qulqulleessee waan kana keessaa bahuu barbaachisa. Waan kana keessaa isa ergan caasaa wahiitti kalaasan hin danda'u hojii teessanarraa fuudha. Lakkiin danda'u yoo jedhe deemtu malee yoo jedhan isa haa ajjeesanii malee kursii hawaasa sirna kana jalatti kursii tiisuu jecha dhiibban isaanirratti godhamuu qaba. Kalammataa yoo isaan kana bara dadhabanii hawaasni asii ol itti himuu danda'uu qaba. Dhaabadhaa sirriin jirtanii akka kun jedhuu ni danda'uu qaba. Yoo kanan ta'in yeroollee ofummaa ofitti dheeressaa deemaa hawaasni irratti marii godhuu danda'uu qaba. Hooggansi jirulleen hawaasa tokkoomsee hoogganee rakkoo hawaasatti simee isinis akka nama hawaasa keessaa bahee tokkotti akka nama miidiyaa tokkotti rakkoo hawaasaa bifa madaalawaa ta'een gamaa gamana xiinxallanii hawaasaa dhiyeessuun ittuu jirtanii cimallee jabaadhaa itti fufaa isin jechuuf. Baay'ee ulfaadhaa galatooma Ustaaz Guutama. Marii keenya har'aa kanumaan goolabnaa tariitii wanti anin kaasii yoo jiraate wanti irra darbamuu hin qabu jettan keessaa'uu haala ajjechaa Abdul Jabbaar irratti wanti dabarsuu feetan dhaamsi feetan jiraannaaniin carraa dhumaa tokko isinii kenna. Abdul Jabbaar keessatti ragaa sadiitu jira. Tokko ajjechaa isaatiin duratti doorsisatu ture. Lammata akkaataan ajjechaa isaa ragaadha. Sadaffaa eega inni ajjeefameetiin hin jedhe dhiibbaa adda addaa geessanii akka dhugaan isaa kun hin mul'anne hattaan ibin sadarkaa miidiyaatti akka dhugaan isaa kun hin mul'anne
qaamni dhimmi ilaalu dhiibbaa geessatiniin ture. Kanaaf hawaasni gabaabsee wanni inni beekuu danda'u sirnuma Haacaaluu nyaatetu Abdul Jabbaar illee nyaati. Raawwi Haacaaluu irratti dabree Haacaaluu qofaa miti sirni kun ifa horaa aangoo kana gubbatti baheetiniin jedhe ajjeesuun, dhoysuun, waakkatuun, qaama birootitti xurii haqatuun waanuma jiru. Kana bifa kanaan hawaasni keenya burjaajii keessaa bahee sagalee Abdul Jabbaariif ta'uu danda'uu qaba. Rakkoon kanaan dura hawaasa giddullee yoo ka jiraatu taate nuunan jiran jedhuani hawaasni carraa jiru kanatti fayyadamee rakkina isaa kakaleetirraa baratee rakkina kalee sirreeffatee har'arra dhaabbatee boruu isaa hegeree isaatiif dirqamni wal dhaga'uu qabu isa barbaachisa. Sirna biyya san keessa jiru keessa hawaasni jijjiiramallee hawaasa Oromooti. Kadhiibban irra ga'aatiin jirullee sadarkaa tokkoffatti hawaasa kana waan dhabe waliin dhabe hawaasni kun waan irratti wal dhabe hin qabu. Waan waliin dhabe kana waliin barbaadatuun dirqama hawaasa keenyati fi biyya saniiti jedha. Biyya teenya Rabbi nagaa haa godhu. Gumaa nama du'ellee Rabbi haa baasu. Sirna badallee Rabbi nurraa haa kaasu. Sirna gaarii Rabbi nu haa fidu. Hidhamaa Rabbi nu haa hiiku. Dhukkubsataa Rabbi nu haa wal'aanu. Rakkoo biyya san keessatti deematiniin jiru guutuu abbaan furmaata Rabbii kennaa furmaata nu haa godhu. Nullee warra furmaata rakkoo walirratti barbaadu soonsaan furmaata waliin barbaadu Rabbi nu haa taasisu. Kanatti aansee hawaasa keenya Oromoodhaa ka alaa keessaa ka akka ani haasawa kana carraa haasawaa kana lubbuun jiraannaniin har'a isinitti dubbachuu danda'ee hawaasa keenya qaama dhimmi ilaalu hunda ka alaa ka keessaa ka xiqqaa ka guddaa eega Rabbiiti akka lubbuun jiraat akka irra miidiyaa kanarratti as bahee hawaasni illee ka duraan nan argin illee na argee na hubatee jedhu warra lubbuu kiyya baraaruudhaaf tumsa kallattii maraa naa godhaatiniin turan hawaasa kiyya ka Oromoo qaama dhimmi ilaalu mara hunkanii sanan jedhu yoo Rabbi fedhee dukkanti tun bariite bal'inaa walitti dhufnee yoo jiruun jiraatte insha Allahu ka haasofnu taya. Kanaaf gabaabamatti hawaasni kiyya ka alaa ka keessaa ka xiqqaa ka guddaa ka waan danda'uun na bira dhaabate Rabbii gaafa isaan adda tayan galanni isaanii bilisummaa haa ta'uu rakkoon irra jiru kana Rabbi nurraa haa saaqu. Hawaasa kiyya galatoonfatuu barbaadaa ka xiqqaa ka guddaa ka alaa ka keessaa dhawaatumaan abbaa ifaaje Rabbillee hin beeka anillee hin beeka guddoo galatoomaa waan hafellee rakkoo hafellee ka waliin furu Rabbi nu haa taasisu. Ulfaadhaa wayyamaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u ka dabree jannata Rabbi haa kennu. Biyyoon eegana argitanii itti haa salphattuu jannata Rabbi isaaniif haa kennu. Biyya teennallee biyya nagaa biyya quufaa biyya rakkoon irraa nama ooftu osoo hin taane biyya rakkataan itti hara baafatu biyya ka nagaa dhabe nagaa itti argatu Rabbi nu haa taasisu jedha. Asumaan isinillee warra Oromiyaa Elements sirraayuu jalqabee miseensa keessan guutuu qaama waan kana keessatti hirmaatetiniin dhaabe sagalee hawaasati ulfaadhaa isiniin jedha. Guddoo galatoomaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulfaadhaa galatoomaa Ustaaz Guutamaa Kaliil biyya keessatti keessaa waajjechaa Abdul Jabbaar Huseen abukaatoo fi ogeessa seeraa dhimma isaa irratti waan argitan ragaa dubbachuu keessaniin wal qabatee lubbuun keessan gaaga'ama keessa galeetiniin biyya godaantanii
Amma immoo nagaadhaan qubattaniitiin jirtanii isinillee ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'aa bulaa horaa isiniin jedha. Galatooma. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaa keenya kootti dhufe irratti kan ilaalaatiin turre iccitii ajjechaa abukaatoo seeraa fi ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseen magaalaa Adaamaatti gaafa hagayya 11 ta'eetiin ture booda wantoota jiranidha. Iccitiileen Abdul Jabbaar Huseen ittiin ajjeefaman hedduun rakkoo hanga ammaa Oromoon dhandhamaatiin jiru kan hedduun qaroon Oromoo ittiin ajjeefamaatiin jiran keessaa tokko ta'uudha. Wanti sagantaa kanarratti hubanne. Sagantaa taanuun mata duree biraa qabanneetiin hanga walitti deebinutti kanadhaatiif kanumaan goolabneerraa horaa bulaa fayyaa ta'a.